Ishii akkam jirtu dhaggeeffattoota maatii yuutuubii keenyaa nagaa keessanii jechaa guyyaa irraa kana akka paartii sadhuma development of respiratory system yookaan embryology of respiratory system qabannee dhumneerra paartii 4dha jechuudha yookaan immoo the last oneidha. Paartii kanarratti wanti nu barannu fetal breathing movement irraa kaane summary goone summary of respiratory system goone deebine congenital anomaly yeroo development yeroo guddina qaamaa kana rakkoon uumamuu danda'a. Rakkoo uumamaa hin jiru sana ilaalla. Congenital anomaly kan jennuun qaamni iddoon barbaachifnetti uumamuu tiyuubiin wal qabachuu hin qabne wal qabachuu tiyuubiin qilleensa dabarsuu fi kan nyaata dabarsu wal qabachuun dhiibbaa akkamii fida akkamitti uumamuu danda'a kan jedhu waan walii wajjin ilaalluuf akka xumuraatti nu wajjin ta'a isiniin jennaa. Guyyaa irraa paartii 4 gaafa jalqabnu kun isa dhumaati jechuudha. Isa dhumaati kanaaf yuutuubii keenya subscribe gochuudhaan nu jajjabeessadha nu wajjin ta'aadha. Haaraa waan taaneef nama ijoollee beektaniif share godhaadha. Jalqabarra waan jirruufis dogoggoruu dandeenya keessan nu sirreessaa komentii keessan nu kaa'aa isin jenna. Guyyaa irraa itti fufna. Fetal breathing movement gaafa jennu fetal breathing movement breathing movement jechuun yeroo daa'imti garaa keessa miciree turetti sochiin argansuu isaa maal fakkaata kan jedhu sana kana walitti ilaaluu ta'a jechuudha. Sochiin argansuu daa'imaa maal fakkaata kan jedhu walii wajjin kan ilaallu ta'a. Fetal breathing movement which can be detected by real-time ultrasonography. Meeshaa maal jedhamu ilaalama. Detect kan hin ta'uun ultrasonography jedhama. Meeshaan ittiin ilaalamu jechuudha. Occur before birth otoo hin dhalatin dura kan ta'udha jechuudha. Inni maaliif barbaachisa kan jedhus exerting sufficient force to cause aspiration of some amniotic fluid into the lungs. Yeroo kana kan ilaalamu gaa humni amniotic fluidiin laangii keenyaaf maal barbaachisa? Amniotic fluidii laangii keenyaaf dirqama barbaachisa. Maaliif akka barbaachisus akka xumuraatti viidiyoo kana gaafa hordoftanii argattu jechuudha. Hanqinni isaa maal fiduu danda'a? Amniotic fluidiin kun echaa garamee akka aspiration akka gaggeeffamu. Aspiration karaa iddoo biraadhaa dhufa amniotic fluidiin akkamitti aspirate ta'ee laangii dhaqee laangii irratti dhiibbaa uumee gaafa keessaa bu'umoo akkamitti clear ta'ee keessaa ba'a kan jedhus walii wajjin waan laalluuf nu hordofaa isin jenna. Egaa fetal breathing movement occur intermittently approximately 30% of them during rapid eye movement sleep and are essential for normal lung development. Faayidaan isaa parfasiin isaa kana kan inni barbaachisuufis guddina somba keenyaatiif barbaachisaa waan ta'eef daa'ima sin gargaara yeroo vaginal delivery akkamitti akka daa'imti bahuudhaaf waan gargaaruuf isa jira gara fuulduraatti hordofa. The pattern of fetal breathing movement is widely used in the diagnosis of lobar and a predictor of the fetal outcome in a preterm delivery. Kun widely kan inni fayyaduuf fetal breathing movement kun maalidhaan meeshaa ultrasonography kanaan ilaalama. Kan inni fayyaduufis diagnosis of labor predictor of the fetal outcome in the preterm delivery. Irratti waan jiru ilaaluudhaaf diagnosis gochuudhaaf laaborii dhiibbaa uumame fetal outcome maal fakkaata kan jedhu sana ilaaluudhaaf nu fayyada jechuudha. Meeshaa ultrasonography jedhamu kanaan ilaalla. By birth, yeroo dhalatu fetus has had the advantage of several months of breathing exercise. Egaa daa'imti garaa keessatti argansuun hin hojjetu sirna argansuu qaamaa hin hojjetu yeroo dhalatu sana hojjechuu jalqaba jechuudha.
Fetal breathing movement which increase as the time of delivery approaches, probably condition the respiratory muscle. Fetal breathing movement in which increase as the time delivery approach. Can develop probably condition respiratory muscle. Probably condition respiratory muscle. Respiratory muscle or yadamanjuru like diaphragmatic muscle, intercostal muscle, serratus muscle. Warri yadamanjuru san. Harka caalaa physiology gubbaarratti akkasuma anatomical condition gubbaarratti kan laallu ta'a jechuudha. In addition, this movement stimulate lung development. Dabalataan sochiin kun sochiin daa'imti yeroo utuu hin dhalatiin garaa gahichaa breathingii socho'u kun stimulate godha lung developmentiin stimulate akka ta'u akka sirnaan akka guddatu taasisa jechuudha. Wantoonni laangiin keenya akka guddatu taasisan keessaa sadii miti ree fetal breathing movement, thoracic space akkasuma amniotic fluid kana jechuudha. Isaantu fayyada laangiin keenya akka goppisu possibly by creating pressure gradient between the lungs and amniotic fluid jechuudha. At birth, the lungs are approximately half filled with fluid derived from the amniotic cavity, lungs and tracheal glands. Yeroo dhalatu egaa as far as amniotic fluid kun keessa waan jiruuf half filled isaa kan immoo harki maashinii isaa harka walakkaan isaa fluididhaan guutee jira jechuudha. Derived amniotic fluid kanaan guutee jira naannoo sombaa fi trachea gland jechuudha. Aeration of the lungs at birth akkuma dhalateen sombi qilleensa oksijiinii waa fudhatuuf is not so much the inflation of empty collapsed organs but rather the rapid replacement of intraalveolar fluid by air. Yeroo kana dirqama ga'a daa'imti yeroo garaa keessa jiru argan sun geggeessu akkuma garaa keessaa ba'een yeroo jalqabaaf itti argan somba san itti arganuudhaaf amniotic fluidin kun alveolarii yookaan iddoo itti wal jijjiirra gaasota san gubbaa ture. Iddoo wal jijjiirra gaasota sun immoo qilleensaaf toloo akka tolutti fluidin keessa jiraachuu hin qabu. Wanti dhangala'aa ta'e keessa jiraachuu waan hin qabneef dhangala'aan amniotic fluid jedhamu kun keessaa ba'uu qaba jechuudha. Keessaa ba'ee wal jijjiiruu qaba. Yeroo ba'us akkamitti akka keessa clear ta'us hin laallaqa. Akkamitti ba'a. Amniotic fluidin kun itti seenee akkamitti ba'a kan jedhu san jira waan ta'eef nu hordofa. The fluid in the lungs is cleared at the birth by 3 routes. Karaa sadiin qulqullaa'aa jechuudha. Somba keessaa karaa sadiin ba'a. Tokkoffaan through the mouth and the nose. Tokkoffaan karaa afaanitii fi gara funyaanitiin ba'a jechuudha. Daa'imti akkuma dhalateen afaan isaa keessaa funyaan isaa keessaa dhangala'aan ba'u jira jechuudha. Dhangala'aan agarree namoonni amma yeroo daa'imti dhalatu argitan dhangala'aatu ba'a. Qaamni daa'imaa otoo qabdanii mucucaataa wayiitiif dhangala'aa santu ba'a jechuudha. Dhangala'aa amniotic fluid jedhamu kana ba'a jechuudha. By pressure on the fetal thorax during vaginal delivery. Yeroo karaa qaama saalaa timbau sana yeroo achiin ba'u thoraxii isaa kana qaamni haadhaa thoraxii daa'imaa kana dhiiba mitiire tuquun isaa oolu yeroo sana dhiibee baasa gara funyaaniitiin jechuudha. Inni lammaffaa into the pulmonary artery fi vein akkasuma capillaryidha. Pulmonary artery, pulmonary vein fi pulmonary capillaryidhaan ni ba'a jechuudha. Inni dhumaan lymphaticsdhaan lymphatic drainageidhaan ni ba'a jechuudha. Karaa sadeen kanaan amniotic fluidin jalqaba yeroo laangiin keenya unfunctional ta'e sana before birth keessa ture, after birth immoo qilleensi keessa turu waan qabuuf qilleensaaf iddoo gaddisuudhaaf karaa sadeen kanaan ba'a. Mouth and the nose, pulmonary artery, vein fi capillary akkasumallee lymphatic drainageidhaan daa'imarraa qulqullaa jechuudha.
In the near term fetus, the pulmonary lymphatic vessels are relatively larger and more numerous than in the adult. Yeroo daa'imummaatti lymphatic drainage isaanii baay'eedha. Kan namoota gurguddootaa irra kan namoota akka keenya adaltii jedhaman kanarra kan yeroo daa'imummaa jiru lymphatic drainage baay'eedha jechuudha. Lymph flow is rapidly during the first few hours after birth and then diminishes. Lymph drainage kun yookaan lymph flow kun in faxxana jechuudha yookaan immoo dafeetti during the first few hours akkuma dhalateen sa'aatii muraasaaf maal godhaa hin baasa jechuudha. Rapidly baasa. Erga baasee bada goosaan dhaabbata jechuudha. Three factors are important for normal lung development. Akkuma reefu jedhe wantoonni faaktoriin sadii sombi keenya akka guddatuuf kan barbaachisan sadii jiru. Inni tokkoffaan adequate thoracic space jennaan. Thoracic space gahaa iddoo itti langiin keenya maturation isaa xumuru gahaan jiraachuu qaba. Akkasuma for lung growth dhaaf jechuudha. Thoracic space kun fetal breathing movement daa'ima maal fakkaata ultrasonography ilaalla. And adequate amniotic fluid volume adequate gahaa qabaachuu qaba. Amniotic fluid volume kana gahaa qabaachuu qaba. Kana sadeeniin guddinni somba keenyaa ni beekama jechuudha. Summary of respiratory system dhaqama. Fetal breathing movement kana fakkaata maaliif akka fayyadu ilaallee jirra. Wantoota sadeen kana keessattuu meenii kana qabadha. Wantoota sadeen somba keenya guddee somba keenyatiif barbaachisan tokkoffaan adequate thoracic space, lammaffaan fetal breathing movement, sadaffaan adequate amniotic fluid dha jechuudha. Egaa summary of the respiratory system gaafa ilaallu gaafa samar goon muluu isaa walitti qaba jechuudha. Isa jalqabarraa paartii waan irraa ilaalaa turre haga paartii Afrikaatti. By the fourth week, torbee arfaffaarraa laryngotracheal diverticulum develop from the floor of the primordial pharynx. Laryngotracheal diverticulum kan jenne sun argamte pharynx irraa kan argamte sun hin guddatte jechuudha. Flooritti. The laryngotracheal diverticulum kun ammoo tracheoesophageal folds that fuse to form tracheoesophageal septum. Laryngotracheal diverticulum kun iddoo lamatti qabamu qalaalee ture dorsal fi ventral qaba jechuudha. Dorsal fi ventral qaba. Ventral warri dorsal jennu warra gara qaama GI deemu kana warra esophagus garas deemu kana akkasuma warra oropharynx irra deeman. Warri ventral jennuun kun immoo warra tracheoesophageal fold ta'anii fuse to form tracheoesophageal septum dha. Qaamota lamaan kan adda baasa dorsal fi ventral jechuudha. Warri ventral gara respiratory body yookiin lung body kan jennu itti deema jechuudha. Septumin isa tracheoesophageal septum gidduu isaanii ture kun result in the formation of esophagus and the laryngotracheal tube. Laryngotracheal tube kun immoo garam deema gara somba keenyaa deema. Esophagus gara stomach yookiin immoo gara garaachaa deema jechuudha. Gara garaachaa deema. The endoderm of the laryngotracheal tube, endodermal laryngotracheal tube retrobumum malta gives rise to the epithelium of the lower respiratory organ, the tracheobronchial glands. Chiro san dubbanne jirra jechuudha. Partii 1 irratti partii 2 irratti tuttuqnee turre endodermin yeroo hunda maalitti jijjiirama jennee trachea kan bronchi fa akkasuma kan pharynxillee kan larynxillee maalitti jijjiirama gland fi epithelium isaanitti akka jijjiiramu ilaallee ture. The splanchnic mesenchymal isaanii surrounding godhee kan jiru splanchnic mesenchymal laryngotracheal tube forms connective tissue cartilage, muscle, blade fi lymphatic vessel of this organ kennaa jechuudha. Splanchnic mesenchymal isa. Pharyngeal arch jaatu jira. Inni ture shanaffaan immediately baddi. Jaatu jira. Pharyngeal arch mesenchymal contribute to formation of epiglottis. Pharyngeal arch maadhaaf fayyaddi epiglottin akka uumamuuf fayyaddi jechuudha. Epiglottin pharyngeal arch irraa dhufti. Akkasuma connective tissue of the larynx illee achirraa dhufa. Laryngeal muscle and are derived from the mesenchymal in the caudal pharyngeal arches. Caudal warra gara jala
teelii warra ta'an sanarraa pharyngeal archii gara warri teelee afurii shanii irraa dhufte jechuudha. The laryngeal cartilage are derived from the neural crystal cell. Misaan keemiyaa jennu san neural crystal cell irraa illee ni argamtu. Laryngeal cartilage the distal end of the laryngotracheal diverticulum gives rise to respiratory body jenna jechuudha. Akkuma reefu distal partiin laryngotracheal tube yookaan immoo ventral one jennaan. Ventraliin laryngotracheal diverticulum maal kenna respiratory body yookaan langi body yookaan bronchial body jennan jechuudha. Kan inni kennu proximal partiin isaa warra gara oropharynx nasopharynx deema jechuudha. Each bronchial body lama uumama kun asitti. Bronchial body lama kenna respiratory body daf. Bronchial body lamaan kun san enlarged to form main bronchus kenna. Warri walitti bronchial body kun enlarged taate main bronchus kenniti. Then the main bronchus subdivided into form lobar langi keessa seenee lobar segmentally subsegmental branch keenya each tertiary bronchial body segmental bronchi kan jenne kun ammoo with surrounding mesenchyme is the primordium of the bronchopulmonary segment kenna branching continues until approximately say 17 branch are formed in umama additional airway formed at birds aga torba kan ta'an after barzileni umamu jechuudha until approximately 24 order of the branches are present qaama namaa keessatti kan argamu jechuudha. Lung development is divided into 4 stages. Lalle turre pseudoglandular stage wiki jaga kuda jajiru caniculari kuda jaga didami jaga kan jiru terminal saki didami jaga dalauta kan jiru akkasuma alveolari sodomi lama agammo wagga 8 jechuudha. Wagga 8 alveoli million 300 ta'antu jiru million 150 yeroo dalauta ni argamu million 150 afan immoo immature yookaan premature dha. Aga guddatutti waggaa 8 itti fudhachuu danda'a jechuudha. Yeroo torbee 20 type 2 pneumocyte warra immoo surfactant production cell yennuun sun begin to secrete pulmonary surfactant. Deficiency of surfactant result respiratory distress syndrome. Respiratory distress syndrome yookaan immoo heal membrane disease jennaan. Hanqina surfactantii kan dhufu jechuudha. Surfactantiin kun immoo prevent collapsing of alveoli prevent waan yeroo hanqinni isaa jira taanaan immoo inni torbee meeqarraa jalqaba torbee 20 irraa oomishamuu jalqaba garuu gahaa miti jechuudha. Gahaa kan inni itti ta'u aga torbee 32 ga'utti gahaa ta'a jechuudha. Artico esophageal fistula kan jennu immoo tracheoda. Tracheoesophageal fistula nan difama. Tracheoesophageal fistula kan jennuun kun ka condition cima yeroo congenital anomaly respiratory system keessatti cimaadha. Gosa baay'ee jira ilaalla wajjin which result from faulty parturition of the foregut into the esophagus in the trachea. Adabuu dadhabuu foregutiti. Usually associated with esophageal atresia livduu danda'a. Esophageal atresia tracheal stenosis jennu kana kenna jechuudha. Laryngeal atresia larynx atresia jechuun completely obstruction jechuudha. Rare anomaly cause obstruction of the upper fatal airway laryngeal atresia kun jechuudha completely obstruction dha. Also known as congenital high airway obstruction syndrome COAS congenital high airway obstruction syndrome fida jechuudha. Laryngeal atresia kun warra upper party one time distal to atresia or stenosis is longer and largely capable of producing echogenic kan jennu. Distal part iddoo itti atresia kun completely closed kun isaa gadi kan jiran illarji ta'u. Laangi isaanii illarji ta'a. Sababa qilleensi hin galu uumame iddaamti kun ba'ee taanaan itti ulfaachuu danda'a jechuudha. Also diaphragmatic is flattened. Diaphragmin akkasuma flattened ta'a. Doom ta'uu qaba ture miti doom shape ta'uu qaba ture inni immoo battee ta'a. Inverted ta'a. Fetal ascites inni uumama. Ascites jechuun accumulation of the fluid in the peritoneal cavity yookaan immoo abdominal cavity keessatti
dhangala'oon baay'achuu, hydrops, accumulation of serous fluid uumamuu danda'a jechuudha. Prenatal ultrasonography permittis diagnosis ilaalama isaanii kana fakkaata. Normaaliin kana ta'uu qaba ture. Inni kun atreeziyaan uumame jechuudha. Already isa atreeziyaa qaba. Cufamuudha jechuudha. Kana normaaliin kana ta'uu qaba. Inni garuu kana ta'e jechuudha. Fakkii sirriitti ilaaladha. Tracheoesophageal fistula. Tracheoesophageal fistulaan fistula jechuun abnormal passage dha jechuudha. Abnormal passage jechuun wanti wal qabachuu hin qabne wal qabachuu jechuudha. Orgaanii wal qabachuu, tiyuubii wal qabachuu hin qabne wal qabachuu jechuudha. Kuni tokko argamuu danda'a. Namoota dhalatanii congenital anomaly qaban 3,000 yookaan 4,500 keessaa namni tokko tracheoesophageal fistula irratti argamuu danda'a. Harka caalaa dhiira miidhuu danda'a. More than 85% causes tracheoesophageal fistula is associated with esophageal atresia. Sababni inni kun dhufuuf esophageal atresia jechuudha. Esophagasiin guutumaan guututti cufamuu jechuudha. Tracheoesophageal fistula result from incomplete division of cranial part of the foregut into respiratory and esophageal parts during the fourth week. Adda booda foregut sila adda baamtire iddoo lamatti adda ba'a. Iddoo lamatti adda ba'uu qaba. GI partii respiratory partii adda ba'uu qaba ture. Adda booda dhabuun isaa sun kana fiduu danda'a. Inni kan biraan kana fakkaata taayippii isaa ilaaladha. Normaalii kana ta'uu qaba. Kun gara sombaa kan deemu, kun gara stoomaakii kan deemu, kun GI dha, kun respiratory dha. Garuu asitti ilaala. Asitti esophageal atresia uumame, asitti fistula uumame jechuudha. Arterial with distal fistula jechuudha. Distal part of fistula. Asitti immoo fistula proximal part fistula fi atresia below atresia jechuudha. Atresia under esophagus. Inni kan biraan atresia with double fistula. Atresia fi double fistula. Atresia uumame double fistula jechuudha. Fistula jechuun abnormal passage jechuudha. Passage trachea wajjin esophagus passage iddoo lamaan qabla. This double fistula. Kun immoo atresia dha hundisaa. Lachuu gara lachuun cufamte jechuudha. Kun immoo fistula dha jechuudha. Fistula directly orgaanis sirruma ta'ee dhufee tuubii kan biraa trachea wajjin baafate jechuudha. Daawwiin tracheoesophageal cleft kan jennu immoo uncommon yeroo baay'ee hin argamu. Larynx and upper tracheal may fail to separate completely from the esophagus. Adda ba'uu. Larynx fi tracheoesophageal cleft kan uumamuun adda ba'uu larynx fi upper tracheal partiti. Kunis kan inni fidu persistent connection of variable lengths between this normal separatory structure jechuudha. Symptoms of this congenital anomaly are similar to those of tracheoesophageal fistula because of aspiration into the lungs, but aphonia, absence of voice is distinguished feature jechuudha. Namoonni dhibee kana qaban congenital anomaly kana qaban hin dubbatani jechuudha. Vocal fold isaaniitti irratti dhiibbaa godha dubbatan. Trachea stenosis and atresia. Trachealiin xababuu fi yookaan immoo stenosis ta'uu fi completely cufamu. Naroongidha. Stenosisin obstruction atresia obstruction dha. Uncommon dha. Usually associated with tracheoesophageal fistula wajjin wal qabata jechuudha. Stenosis and atresia probably result from unequal partition. Qixatti adda ba'uu dadhabuu forii gatii into esophagus and tracheaatti hunduu sababni wal fakkaatadha jechuudha. Distress syndrome kan jennu reefa dubbanneera due to deficiency of surfactant dhaan kan dhufu yookaan Helen membrane disease jenna.
Oligohydramnios in the lung development. Oligohydramnios jechuun insufficient amount of amniotic fluid. Hanqachuu amniotic fluid kana severe and chronic because of amniotic fluid leakage or decreased production. Lung development is retarded. Gara lubaa deema guddatu jechuudha. Severe pulmonary hypoplasia result from restriction of the fetal thorax. Fetal thorax restrict godha jechuudha. Jalqaba laalleerra. Amniotic fluid faayidaa ishee jechuudha. Kun maal fiduu danda'a? Restriction of the fetal thorax fiduu danda'a. Outcome of the insufficient amount of amniotic fluid jechuudha. Lobe of azygous vein. Lobe of azygous vein sila groove godhee laangii right laangii gara duubaan groove godhee darbuu qaba ture inni keessa darba jechuudha. Keessa darba. Lobe kan biraa lobe arfaffal uummata jechuudha ilaalla. This lobe appears in the right lung. Approximately 1% people develops when apical bronchus grows superior apical medial to arch of azygous vein instead of lateral to. Akkam ta'uu qaba sitti fakkaata. Kunoo. Lobe kan biraa uummata jechuudha. Azygous lobe jedhama kun. Azygous lobe, superior lobe, medial lobe, inferior. Lobe afur ta'e. Lobe sadii ta'uu qaba laangii kee. Kun echaan bahuu qaba qaxxee ta'a asiin darbuu qaba ture. Lateraalii ta'uu qaba ture. Kanarraa lateraalii ta'uu amma medialii ta'e. Sitti mul'ata miti? Medial to arch of azygous vein instead of what? Lateral to kan qabutu mediality. As a result, the vein lines to bottom of the fissure, superior upper lobe, which produce linear marking of radiograph of the lung argan nature. Radiographic avacas akasat azygous vein. Mesozygous yenani. A genesis of lung dabamu wakan umamu dadabu lung commonly unilateral. Bilaterally injury argacha. Absence of the lung is result from failure to respiratory body. A genesis of one lung is more common. Bilaterally tana nama jiraachu injury jechuudha. Namni somba tokkoon argamuu danda'a. Somba lama dhabeetinna yoo injury jechuudha. Lubbuudha injiraatu both condition are rare. Unilateral pulmonary agenesis is compatible with love. Unilateral yoo ta'e compatible jiraachuu danda'a. Yoo takkitti qofate karaa takkaan qofate. Bilateral tanaan garuu jiraachuu hin danda'u. Not compatible with love. The heart and other mediastinal structure shift to the affected side. Qaamni warri kaan warri mediastinaamii warri heartii jedhamu gara sabbadeessan amma raayitiidhaan right lung agenesisin uumame tanaan gara right partitti shift godhu jechuudha. Mediastinal structure fi heartiin jechuudha. Congenital lung system jennuun fluid with filled with fluid or air system jechuudha. Formed dilation of terminal saci. The probable result from disturbance in bronchial development during fetal, late fetal life jechuudha. Several systems present argamuu danda'a. Fluid baay'ee kun air baay'een. Lung isaaf honeycomb appransii radiography irratti maal argisiisa? Yeroo fluidin yookaan airiin lungii cavity irratti kan baay'atu ta'e langiin maal agarsiisa? Honeycomb. Honeycomb appransii radiography irratti argite jechuudha. Sirriitti qabadhaa. Typical diagnosis for congenital lung cyst. Congenital lung cysts are usually located at the periphery of the lung. Harki caalaan kan inni mul'atu peripheral part irratti. Accessory lung somba dabalata. Small accessory lung is pulmonary sequestration is very uncommon. Uncommon garuu yeroo tokko tokko mul'achuu danda'a. So almost always located at base of right lung, not left lung. Not left lung. It is base of right lung. Does not communicate with the trachea, bronchial tree, and the blood supplies usually systemic rather than pulmonary. Kuno kana fakkaata. Ishee kana jechuudha. Ishee kana gara jalaatti uumamti pulmonary circulation hin argattu. Systemic circulation fayyadamti jechuudha. Systemic circulation diaphragmatic surface, apex, posteriorly, anteriorly, isaan kun jechuudha. Kun costal surface, muluun surface kun mediastinal surface naan. Axillary lobe harka caala more common in right lung. Kata axillary lobe in right lung.
Kana fakkaataa waan dhaggeeffatanii guddaa galatoomna. Thank you. YouTube keenya subscribe gochuun nu jajjabeessa. Haga guyyaa biraa wal arginutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.